yeroo baay'ee wanti na ajaa'ibu amma viidiyoo akkasiin arge jedhanii dubbatu social media kanarra ba'anii viidiyoo sana abbaan viidiyoo sana yoo toobatee toobaa ishee qulqulluu gama rabbii deebi inni nama jannataadha. Yoo waan sanatti hin deemu ta'e nama jannataadha. Ragaan kana namicha waggaa 40 badii dalagee ummata bani Israa'el keessaa nabiyyi Muhammad irraa nuu dubbatanii sababaa kana ummata nabiyyanaa Muusaaf roobni roobuu dinnaan yaa Rabbi rooba nuu roobsisi jedhanii nabi Muusaan Rabbiin gaafannaan Rabbiin immoo si keessa ummata kee kana keessa nama waggaa 40 badii dalagee jira ituu namni sun hin ba'in abadan never ever roobni siniif roobu jedha. Akkamiin godhare ummata kana dirreetti waamiiti nam tokkittiin ituu inafiin waamiiti akkas jedhi namichi waggaa 40 badii dalagde kottu as ba'ii jedhi waami jedhe Rabbiin. Achiin booda Nabi Muusaan alayhi salaatu wassalaam ummata hunda waamanii bakka tokkotti namichi waggaa 40 badii dalagde kottuuti as ba'i jedhanii waamicha godhan. Achiin booda namichi kun mirgaa laallaan namni ba'u hin jiru. Inni of beekee. Bitaa laallaan namni tokko kanas ba'u hin jiru. Fuuldura laallaan hin jiru, duduuba laallaan hin jiru. Achiin booda bakkuma jiru sanatti hiqedhe rabbitti boo'icha jalqaba. Gaafanni rabbitti boo'icha jalqabu. Rabbiin maal godhe? Maal jedhee rabbitti boo'e? Yaa Rabbi yoo ati har'a ummata banii Israa'el kana keessatti na baaste ilmoo koo namni hin fuudhu. Ilmoon koo ilmoo namaa dhaqee hin fuudhu. Isicha abbaansaa waggaa 40 badii hojjete jedhanii na booda deemanii quba natti qabu. Yaa Rabbi ati na sattari. Na sattari jedhee boo'e. Ituu Nabi Muusaan achi dhaabatee namni waggaa 40 badii hojjete ba'i jedhu bokkaan qabii dhaqe. Hirroobe bokkaan. Achi booda Nabi Muusaan alayhi salaam. Yaa Rabbi sila namni sun ituu hin bahin hin roobsisutti amma sababuma kamiidha sababaa mati bokkaan roobsistee jedhee gaafate. Jennaan sila sababuma namicha sanaan rooba sin dhawwadhe amma immoo sababuma namicha kanaan rooba siniif roobsee jedhe Rabbiin. Achiin booda gabricha isaaf jecha rooba roobsistee isaaf jecha rooban ummata kana dhawwadde. Yaa Rabbi gabricha kana na beeksise jennaani la sin beeksisu jedhe. Innu na sattari jedhee naa dhoksina jedhe akkamittiin iciitii gabricha koo sitti maa jedhe Rabbiin. Ilaa bakka kanatti dhaggeeffadhaa. Nabi Muusaanii ambiyaa Rabbiidha. Nama Rabbiin waliin dubbatu. Nama isa waliin dubbatu namichi kuni akka Nabi Muusaan duukaa dubbatutti Rabbiin duukaa dubbatee hin beeku. Namichi Rabbiin badiisaa dhoksee fi iciitii isaa Nabi Muusaatiin ani sitti himuu jedhe kun. Sitti himuu jedhe gaa Rabbiin. Maqaansaa akkam ta'ee dhufe? Maqaan isaa ni mamne. Gabrichi tokko akkas ta'e. Gabrichi tokko akkas jedhe. Akkas jedhe jedhama malee namichi sun eenyuun akka ta'e Rabbi Nabi Muhammadiinis hin barsiisne, malaayikaa Jibriiliinis hin barsiisne, Nabi Muusaas nabii kamiyyuu hin barsiisne Rabbuma qofatu beeka namni sun eenyuun akka ta'e. Rabbii akkasitti iciitii namaa dhoksudha. Rabbii badii namaa dhoksee irra namaa darbe gabricha sanallee kan jannataa godhedha. Namichi viidiyoon kee akkas ta'ee viidiyoon ishee akkas ta'ee jettanii sinaasotan sun yoo namni sun toobatee gama Rabbii deebe namichi sun milkaa'aadha warra jannataarraadha. Isin warri viidiyoo namaa sana dhaxxanii ilaaltanii sheer walii gootan isinitti immoo isinitti nima dhaggeeffadhaa. Isin yoo Rabbi yoo waan sanarraatii toobattanii hin deebiin isin warra jahannamarraa Rabbi isin taasisa. Sababaansaa guyyaa qiyaamaa namichi kun Salaata keessanirraa fudhata namichi isin viidiyoo isaa laaltan. Sooma keessanirraa fudhata namichi isin viidiyoo isaa sheerii gootan. Namichi isin sababaa kanaan miidiyaa irratti baastanii isa arrabsitan. Namitti isin arrabsitan sababaa kanaan miidiyaa irratti baastanii waan inni iciitii keessaan dhoskee dalage fuutanii gadi baastanii jechuudha. Sababaa kanaan salaata keessanirraan fuudhama soomarraa zakaarraa hajjiirraa hundarraa fuudhama. Yoo salaata keessanirraa fuudhamee dhume rasuula dubbate kana. Yoo salaata keessanirraa sooma keessanirraa zakaa keessanirraa hajjii keessanirraa hundi isaa fuudhamee dhume khayriin keessan dhibe namichaaf kennamuuf jedhee yoo dhibe badii namicha sanaatu isin irratti fe'ameennaan gara jahannamaatti achi deebitanii sokkitu. Sababaansaa sharxii toobaa keessaati. Sharxii toobaa keessaa haqa namaadha yoo ta'e haqa namaa deebisuu.
yoo qarshii ta'e, yoo maqaa namaa xureessuu ta'e, yoo nama hamatte namicha amatte sana dhiifama gaafachuu, yoo haqasaa nyaatte haqasaa sana deebisuu, yoo eebii isaa ilaalte dhaggeeffatte elaa dhiifama naa godhi jettee dhiifama gaafachuu. Ituu dhiifama hin gaafatiin duniyaa kanarraa deemtennaan guyyaa qiyaamaa rabbiin warra jahannamaarraa si taasisa. Jahannama jechuun waan salphaa fakkaachuu danda'a. Jahannama keessaa irra xiqqaan isa Rasuulli Abaa Xaalibiif alayhi salaatu wassalaam rabbiin kadhatanii yaa rabbi jahannama kanatti laaffisi jennaan xiqqoo rabbiin jahannamatti laaffisee barbadaa abiddaa ija lamarra dhaabbata jedhan Abu Xaalib jahannama. Mataansaa kun akka marqaan beektu namni marqaan beekne hin jiru. Mataansaa kun akka marqaa hin qoqa jedhan. Ela hin qoqa akka marqaa yookaan akka shiroo danfa jedhan mataansaa qaanqee lamarra dhaabbate. Kun abidda biraati. Isa kanaafuu badii namaa jala hin deemina. Badii namaa dhiisa. Rasuulli namni eebii obboleessa isaata sattare eebii isaa rabbiin guyyaa qiyaamaa isaaf sattara jedhan. Eebii isaa rabbiin guyyaa qiyaamaa isaaf sattaraa. Duniyaa kanarratti akaraatti illee. Yoo agartan yoo dandeessan gorsu. Yoo dadhabdan immoo du'aayii godhaafi nama sanaaf yaa rabbi obboleessa koo kana naa qajeelchi. Obboleetti koo kana naa qajeelchi. Wantumti kun immoo isa ta'uu beektu. Wantumti kun fakkeenyaaf nama sana ta'uu beektu. Yoo fakkeenyaaf wanti kun hoteela keessatti ta'e yookaan bakka garaagaraatti ta'e eediitii garaagaraa ta'uu hin danda'u. Ituma ta'e immoo maal siin fayyada? Bu'aa isin waan kanarraa argattan maali kisaaraa malee? Waan bu'aa irraa argattan viidiyoo sheeriin gootanii waan faayidaa isinii qabu, waan hawaasa fayyadu, waan biyya fayyadu. Wallahi naaf hin galu naaf. Keessumaa ispeeshaalii miidiyaa kanarraa wanti na jibbisiisu ijoollee Oromoo irraa maaki ati hin dubbatta waa'ee siyaasaa. Ani illee nan dubbadha yeroo tokko tokko waa'ee siyaasaa beekee miti. Hin beeknu waa'ee siyaasaa. Ispeeshaalii ani hin beeku. Garuu mee guyyaa tokko maaki saba Amaaraa kana gondoree taaneef waan jibbu, gondoree waan taaneef jibbamne, sababaa goojjamee taaneef jibbamne. Kan isaan wal jedhanii miidiyaarra ba'anii akkas wal jedhan agartee beektaa? Oromoon ishee Wallagga sababaa taaneef jibbamne jetti. Isheen Arsii sababaa taaneef jibbamnetti. Inni Harargee sababaa Harargee taaneef jibbamne sooshaal miidiyaa kanarra gadi ba'anii. Sooshaal miidiyaa kanarra gadi ba'anii jechuudha. Garuu isaan guyyaa tokko sooshaal miidiyaarra ba'anii akkas jedhan agartanii beektu. An argeen beeku. Anaan maal akka ta'e hin beeku. Ispeeshaalii wanti musliimoota Oromoo kun na ajaa'iba. Dhugaa dubbachuuf musliimoota Oromoo ispeeshaalii musliimoota Oromoo na ajaa'iba. Wal xiqqeessuu, maqaa walii balleessuu. Yeroo hunda amma yoomiitti wanti kun ta'a. Dhaabbadhaa waan kanarraa wanti kun waan takka waan isin fayyadu hin qabu. Tokko waan isin fayyadu hin qabu. Hunda keenyayyuu Rabbi nu haa eegu. Rabbi nu haa tiksu. Rabbi badii keenya waan nuti isatti yakkine hunda nuuf haa dhiisu. Warra wal jaallatu Rabbi nu haa godhu. Warra haalaa fi amalaan wal golfatu Rabbi nu haa godhu. Nasihaa naa dhaami. Ani waasii dhaameera. Akkas jedheesitti dubbadheera. Atis waan obboleessa kee kana gorsitu. Mee na gorsi mee takkaa. Mee daawaa natti godhi natti maaki. Lakkii waan hin godhullee hin jiru garuu jabaadha akkanumatti dhalootni kun hedduu dhaloota jechuun yoo kaleessatti himtanis deebi'ee irraanfatudha. Akkanatti nu himuun keessan akkanatti waa hedduu baradhe amma hanqan dhaggeeffadhu kana keessatti jechuun wanta dhageenya kana hunda nama irratti hojjetu Rabbi nu haa godhu. Gorsoota babbareedaa akkana kana osoo itti fuftan gizimoo hundaa'u nutti tola. Ayyee inshaallah wanni tokko irraan ba'a ariifataan jira waan ta'eef nashiidaa manzuumaa raayyaa abbaa macaa tokko waa'ee gorsa tamma itti kanaanii raayyaa abbaa macaatiin manzuumaa keessan kana beektu jennaan isa kana hin beeku jedhanii yeroo waxxaatummaa isaaniidha natti fakkaata. Sanan jedhee bu'a. Hayyamta? Ara waa hundi ni hayyamamaa rakkoon hin jiru. Manni keessanii abshir. Ayyee. Mana kee karaa rabbaa bareechu manni duniyaa gabaabaadha inshaallah. Gorsa akka qorichaa dafee dawaan ta'uu gurri namaa saqqee qajeelcheen dhaga'uu arra hin beekamu kan boor dawaa ta'u ilmiin gurgurtaadhaaf baraa gabaan ba'u qaraanaan argamaa malee oduun hin ta'u
barbaacha ilmiitiif namni manaan ba'uu niyyaan qulqulleessuudha kan rabbiin ta'u ilmii dhabuun ta'u dhiiraa dubartiini kalqitee nu jiraachifnaani yaa rabbii suma faarfamaani faaruu keen dhiisu yaa rahmaanii kalqitee nu jiraachifnaani xiqqoon siniif qooda jarreen dargaggoota sodaachuu guddisaa rabbii keessan goofta garii lafti dhiinaan ganda keessa kaataa waan hin taane dhugaa araamatti nyaata naaf dhiisatu jettee har'a ofiif dhiistaa humna kan kee jabaa maa lafatti fitta ofitti hin boonini booda of qomattaa har'allee dandeessa waan feete hojjetta maaliif gochan taane rabbiin dallansiiftaa najaa nu baasi ati yaa goofticha jiraata ati maali taata خالق الرحمن خلقته نجراچفناني يا ربي سما فارفماني فاروكين ديسو يا رحماني خلقته نجراچفناني يا ربي سما فارفماني فاروكين ديسو يا رحماني خلقته نجراچفناني سلا نفسيانو كانوا في يادتو وان انتاني مالي وان تلو نجتو ايقا يا ربي كو إرنون دبرتو yaa gooftaa rahmataan qalbii goge jiiftu beekumsa kee gaarii bantee gannuun niiftu yaa gooftaa danda'a maaltu siin qixxaatu maalikul allaamu yaa rahiimu aziizuun kariimu allahumma salli ala muhammad yaa rahiimu aziizuun kariimu toohinni gaariidha kitaabni tafsiirri nama yaadachiisaa dubbii waan gaggaarii ilmaan namaa meeqaa si dhabee kasaare waanati dhowwite imnaan namattaare ulamoota meeqaa si baase qahaare caalaa kulli makkaa madinal muktaari yaa dubbii gaggaarii sirraa odeeffaamu yaa rahiimu aziizuun kariimu ma'assalaam kanuma nagaatti